akkaataa imo keenya onlaayinii dhoffatuu dandeenyu akkasuma namni nutti bilbiluu hin danda'u biloo godhuu osoo hin taane jechuudha. Wama xiqqoo takka waliin sirreessineeti jechuudha. Achi booda namni nutti bilbiluu hin danda'u jechuudha. Yeroo akkasuma yeroo haajaa jabduura jirtan laayivii fi waan adda addaa yeroo jirtan akka namni isinitti hin dawwalleef cuftanii yeroo feetanitti banuu dandeessan. Akkasuma immoo imo fayyadamaatuma onlaayinii irra hin jirtu jechuudha. Kanaafuu akka nama onlaayinii irra hin jirreetti imo fayyadamtee jechuudha. Siitiin qixxeen xiqqoo takka waliin sirreessine jechuudha. Akka nama onlaayinii irra hin jirreeti jechuudha. Kanaafuu mee nafaana turaa isin jedha. Nagaa hin arraafanne annaa ta'u wallootii jirri jirtu bakka deebiin gara chaanaalii kanaa nagaan dhuftan isin jecha. Warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhuun maatii keenyatti dabalama. Ilmaan Oromoo warroonni beektan warroonni hin beekne irraa baradhaadha. Akkasuma like share comment godhuudhaan nu jajjabeessaa isin jenna. Nafaana tura. Egaa imo keenya yeroo kilik goonee irra cuqqafanne akkatti nuuf baasa kun hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya akkatti nuuf baasa jechuudha. Imoon hunduun jechuudha. Nuti profaayilii keenyarra kilik goonee tuqanna. Achi booda kun akkatti nuuf baasa. Security and privacy ka jedhu kana irra kilik godhanna. Yeroo akkatti kilik irra godhanne kun akkuma argaa jirtan akkatti nuuf baasa. Kun kalamaffaadha kun kal ka jedhu kuni everyone my contact custom no block calls ka jedhu jechuudha. Akkattiin hordoftoota kiyya kabajamoo akkatti isiniif baasa jechuudha. Namni yeroo isin feetan malee isiniif dawwaluu hin danda'u. Akkasuma immoo yeroo isin eeyyama kennitaniif malee namni isiniif dawwaluu hin danda'u. Amma everyone amma namni fedhalleen dawwaluu ni danda'a. Akkasuma immoo my contact ka jedhu kun immoo nama nuti save godhanne jechuudha. Akkasuma immoo custom ka jedhu kun namni nuti barbaanne nuuf haa bilbiluu ka jedhu jechuudha. Isa feetan isiniif bilbiluu danda'a. Custom kanarra goone sanduuqa isaadhaa ta'uun asii kan akkatti gurraachisnee achi booda dan ka jettu tana tuqanna jechuudha. Kanaafuu nama nuti feetu nuuf daawwalaa jechuudha. Egaa inni kun sadaffaadha kuni no ka jedhu kuni namni dawwaluu hin danda'u jechuudha. Abbaan takkaleen isin eeyyama kennitan malee namni dawwaluu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu biloo kaalis ka jedhu kuni kun nama 36 biloo godheetiin jira. Namni kun naaf dawwaluu hin qabu. Namni kun naaf dawwaluu hin qabu ka jedhu jechuudha. Irratti tuqatuu dandeessanii. Kanaafuu hordoftoota kiyya kabajamoo yeroo isin eeyyama kennitaniif malee namni amma bilbilee isin eeshuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu ani namni amma waan naaf akka naaf bilbiluu nan barbaada waan ta'eef everyone irra kaadha jechuudha. Yeroo feetan irra kaatanii yeroo feetan jijjiirrachuu dandeessan jechuudha. Egaa inni namni nutti bilbilee nu eeshuudha jechuudha. Viidiyoo kana yoo ilaaltan irraa hubattan. Inni biraadha immoo kun akkuma argaa jirtan lasti seen ka jedhu kalamaffaa kana waliin haa ilaallu. Yeroo kun akkatti tuqan jechuudha. Tokkoffaa viidiyoo kana waliin qabadheetii isiniif dhufe mata dureen isaa jechuudha. Onlaayinii bilbila keenyaa irra fayyadamaatuma akkamittiin dhooffanna. Akkasuma onlaayinii bilbila keenyaadha akka hin mul'anne akkamittiin goonaa ka jedhudha jechuudha. Kanaafuu kun akkuma argaa jirtan onlaayinii jechuudha. Namtichi kun onlaayinii fayyadamuu jira jedhee namni saayiban keenya akkasuma jaalalleen teenyalleen nu beekuu dandeessi jechuudha. Kanaafuu nuti as dhufneeti kunoo noo ka jedhurra kaatuu dandeenya. Onlaayinii fayyadamaatuma akka nama onlaayinii irra hin jirre jechuudha. No ka jettu yoo goone onlaayinii irra jiraatu namni sun nu beeku jechuudha. Kanaafuu everyone irra kan keenyu ta'e namni hundinuu nu beeka. Akkasuma my contact ka jedhu namni nuti save godhannee jirru jechuudha. Namni nuti save godhannee jirru nu beeka. Akkasuma noo kanarra yoo keenya immoo eenyumtuu nu beekuu hin danda'u jechuudha. Noo kanarra kaayetiin jira kun uummanni isin isa feetan irra kaatu dandeessan jechuudha. Onlaayinii kiyya dhoffadheetiin jira jechuudha. Onlaayinii irra jira namni naaseehu jechuudha. Egaa inni onlaayinii dhoffatudha kana fakkaata jechuudha. Kuni noo kanarra yoo keessan namni isin hin beeku onlaayinii keessan my contactiin nama isin save godhattan jechuudha. Isaantu bichaa si arga. Everyone namni hundi si arguu danda'a jechuudha. Kanaafuu isa feetan irra godhattan onlaayinii yoo dhoffatuu barbaadan noo ka jedhu kana kilik godhattan jechuudha. Egaa inni biraadha kunoo ka sadaffaa mee waliin haa ilaaluuti.
hordoftoota kiyya kabajamoo kun akkuma argaa jirtan jechuudha. Everyone my contact and open akkuma sanitti nuuf fida jechuudha. Kun yoo asitti maal barreeffama yeroo amma nama wajjin haasoftan jechuudha. Jaalallee teessan ta'e abbaa fedhallee ta'e yeroo nama wajjin haasoftan akka inni barreessaati jiru achii ni agartanii miti. Kanaafuu nuti immoo akka nuyi barreessaa jiru jechuudha. Akka inni hin agarreef dhoffatuu dandeenyutti jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan noo kan jedhu kuni yeroo inni barreessu jechuudha. Yeroo nuti barreessinu arguu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu akkatti ittiin agarsiisu jechuudha. Barreeffama akkatti deemaa jiru kana dhoffachuudhaaf jechuudha. Kuni nama nuti seef godhannee qofaatu nu arguu qaba. Everyone namni hundinuu nu arguu danda'a jechuudha. Yoo isa tokkoffaarra geenye akkasuma nuti immoo noo kan jedhu kanarra kaa'atuu qabna. Eenyumtuu nu arguu hin danda'u jechuudha. Inni waraadhaa profile privacy kan jedhu kun akkuma argaa jirtan profile keessan block screenshot profile kan jedhu kun jechuudha. Screenshot akka namni isin hin goone block godhuudhaaf jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan ofii gootu jechuudha. Ooniin gootanii ofii gootan namni isin waraabuu hin danda'u jechuudha. Suuraalee keessan jechuudha. Akkasuma immoo group kan jedhu kun immoo ni jira irra cuqqaafatan kanas. Egaa iimooleen garaagaraa jechuudha. Akkuma beekamu namoota hedduu eeshaatii ture jechuudha. Kuni iimoo seera qabu akkasuma maal isiniif fakkaata yaa jama zim jettee osuma ati hin beekne jechuudha. Guruppii keessatti fa'aa of agartuutu jira. Kan guruppiin kun maal kan ta'e waan akkamiiti jechuudha. Kan hin beekne jechuudha. Ni jira jechuudha. Kanaafuu namni zim jedhee kan nama godhee nama rabbashitu jira. Kanaafuu nuti asii eeyyama kan nuuf malee namni eenyumtuu nu galchuu hin danda'u jechuudha. Everyone namni hundinuu nu galchuu danda'a. My contact namni nuti seef godhannee jirru jechuudha. Custom akkasuma immoo kan nuti barbaannetu nu galchuu danda'a jechuudha. Jechuu kaafannee akkuma argaa jirtan noo kacheetturra kaanne jechuudha. Eenyumtuu nu galchuu hin danda'u nuti eeyyama kennuuf jechuudha. Kanaafuu noorra kaa'atuu dandeessin jechuudha. Namni guruppii adda addaatiin rabbashamtanii sin eeshin jechuudha. Noo ka jedhu kanarra cuqqaafanna namni nu galchuu hin danda'u. Egaa hordoftoota kiyya kabajamoo as keessa dhuftanii waa hedduu sirreeffatuu dandeessan. Akkasuma immoo wanni isin agarsiisu kunoo yeroo security and privacy kan jedhu san yeroo cuqqaafan jechuudha. Manage device kan jedhu kana kilik godha namni hedduu hordoftoota kiyya kabajamoo namni adda addaadha isin waliin jechuudha. Iimoo keessan kana yoo fayyadamaatii jiraate asittitti isiniif baasa. Kun akkuma argaatii jirtan kana as jalatti isiniif baasa jechuudha. As jalatti isiniif baasa. Isin asumarra kilik gootanii loogaat kan jedhu kana tuttanii ofirraa baasuu dandeessu jechuudha. Akkasuma mee hordoftoota keessan tokko tana barnee waliin haa ilaaluuti. Kun hordoftoota kiyya kabajamoo yoo nuti kunoo sanduuqa tana bannee jiraanne jechuudha. Katti banneeti jiraanne namni jechuudha nuti eeyyama oduu nuun gaafanne jechuudha. Nu waliin nu duuba taa'eeti fayyadamuu danda'a jechuudha. Mee banneeti isin haa agarsiisuuti. Kunoo ka enable kan jedhu kun ni jira. Kunoo akkuma argaa jirtan kana yoo kunoo sanduuqa keessan akkatti taa'eeti jiraate namni isin duubaan jechuudha isin waliin fayyadamuu ni danda'a. Eeyyama takka malee jechuudha namni sun isin irraa fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu sanduuqa keessan kun yoo akkana ta'ee jiraate akkattiin banuu qabdanii jechuudha. Kunoo kanuma gootanii kunoo banne kunoo hordoftoota kiyya kabajamoo akkatti argaa jirtan kun namni isin duuba ta'ee fayyadamuu ni danda'a. Carraa isin duuba ta'ee iimoo keessan dhaggeeffatu ni qaba. Akkasumaafuu warroonni immoo shakkitan jechuudha. As dhuftaniiti yoo isin dhuftan asitti ni fida. Irraa balleessuu dandeessanii jechuudha. Asitti loogaat kan jedhu ni jira. Isumarra cuqqaaftanii of keessaa baasuu dandeessu. Kanaafuu sanduuqa keessan kana yoo banaa jiraate jechuudha. Ooni ta'ee jiraate akkattiin as banaadha jechuudha. Akkattiin cufinaati banaa godha. Namni maaliifini isin waliin fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Yoo isin asii eeyyama gootaniif malee. Egaa hordoftoota kiyya kabajamoo viidiyoon har'aadhaa kiyya kana fakkaata. Waa'ee iimootii asirraa jechuudha. Warroonni isiniif hin galle koomentii jalatti barreessaa. Akkasuma immoo laayik sheer koomentii godhuudhaan jajjabeessaa isin jenna. Viidiyoon kiyya kan itti aanuun baay'ee jechuudha waa'ee barumsaa kan of keessatti qabatudha. Kanaafuu hordoftoota kiyya kabajamoo laayik sheer godhaa. Warroonni beektanii warroonni hin beekne akka bileeyyan keessan fayyaduuf jechuudha. Sheer waliif godhaa isinin jedha. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii nagaan jiraadha.